Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko jennee ni amannaa. Ameen. Hordoftoota EDDI YouTube biyya keessa akkasuma biyya alaa taa'uudhaatiin karaa gola EDDI YouTube kan nu daawwataatti jirtan bakka jirtaniif lafa jirtan hundattiyyuu nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamiyyuu nageessan. Waaqayyo Waaqni keenya, Fayyisaan keenya, Qorichi keenya, Ilmi Waaqayyoo, Ilmi Durbee Maariyaam, Kiristoos Yesuus sa'aatii kana yeroo kanaan nu ga'e akka nuti sagalateeffannuuf jajannuudhaaf kan nuuf eeyyame. Maqaan Waaqa keenyaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kan of jaju yoo jiraate Waaqayyoon of haa jaju. Daqiiqaa muraasaatiif dubbii sagalee Waaqayyoodhaan waliin qabsiisnee fakkeenya walii kennuudhaatiif addunyaa kana gubbaarra gaafa jiraannu sadarkaa kanarra ga'uu keenyaatiif sadarkaa amma irra jirru kanarra akka geenyuudhaatiif kan nu gargaare humna keenyadha moo qabeenyaa keenya moo beekumsa keenyadha moo dandeettii keenyadha moo fira keenyadha moo hiriyaa keenyadha moo maatii keenyadha kan jedhu keessatti kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti akkan isinii kaase kutaa kitaaba qulqulluu irratti ergaa qulqulluu Phaawulos saba warra Qorontosiidhaaf ergaa isaa gaafa ergu isa jalqabaa boqonnaa 1:30 gubbaa irratti akkas jedhee barreessee jira. Kan of jaju yoo jiraate Waaqayyoon of haa jaju jedha. Yeroo baay'ee addunyaa kanarra gaafa jiraannu namni yookiin qabeenyaa qabuun kan of jaju, beekumsa qabuun kan of jaju, dandeettii qabuun kan of jaju, bareedina yookiin miidhagina simboo isaatiin kan of jaju, qomoo isaa sanyii isaa lakkaa'ee kan ittiin of jaju addunyaa kanarraan dhibamu. Kanaaf mee ati maaliin of jajja? Kanneen ammasiif kaase kana keessaati isa kamiin of jajaatti jirta? Qabeenyaa waan qabduuf, beekumsa waan qabduuf, bareedina yookiin simboo waan qabduuf, firri aantiin kee, qomoon kee, sanyiin kee beekamoo waan ta'aniif, sanyii warra abbaa baluu jedhamtee waan waamamtuuf, moo kamiin of tuulta? Isa kamiin of jajja? Fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Bara tokko keessaa daakkiyyee lamaa fi raacha tokkotu jira ture. Daakkiyyee lamaaf raacha tokko. Daakkiyyee ni beektu. Keessattuu naannawaa baadiyyaa garaagaraa deemtanii lageewwan garaagaraa irratti kan argaman jechaadha. Daakkiyyee kan jedhamtu bishaan gubbaa kan deemtu jechaadha. Bishaan gubbaa kan deemtu ni jirti yoo yaadattanii. Daakkiyyee lamaatii fi raacha tokkotu jira ture. Isaan kun kan isaan jiraatan bishaan keessadha. Wal ta'uudhaan tokkummaadhaan hiriyyummaa walii ta'uudhaatiin kan isaan jiraatan bishaan keessa yookiin galaana keessadha. Haa ta'uutii hiriyyummaadhaan wajjin utuu jiraatanii bishaan ciisaa tokko gubbaa usuu taphataatti jiranii yeroon gannaa yookiin waqtiin roobaa darbe. Ganni gaafa darbu immoo akkuma beekamu bonatti deema. Gara bonaatti dhufa jechaadha. Bonni gaafa ga'ee jedhu immoo lageen garaagaraa ni gogu. Yoo goguu baatan illee lageen akka yeroo gannaa hin ta'an maal ta'u ni hir'atu jechaadha. Ni hir'atu. Kanaaf bishaanni isaan irra jiraatan sun gaafa inni hir'atee jedhu jireenya isaanii gara fuulduraatiif akkamitti akka jiraachuu danda'aniidhaaf waliin mari'achuu eegalan. Sadii ta'aniitu daakkiyyee lamaaf raachi tokkoon kun waliin mari'achuu eegalan. Akkamitti jiraanna? Bishaanni kunoo hir'ataatti jira. Bonni kun yoo dheerate lagni kun goguu danda'a. Gaafa inni gogu akkam goona jedhanii yaada walii kaasuu eegalan. Yeroo kanatu raachi kun yaada fide. Raachi kun maal jedhee yaada fidaa? Kottaa akkas goona. Egaa daakkiyyeen lamaaniyyuu bakka tokko gara bakka tokkootti baallee isaanii yookiin koochoo isaaniitiin balali'anii bakka barbaadan ga'uu ni danda'u.
Raachisuun garuu hin danda'u. Akka isaanitti balali'uu hin danda'u. Iddoo barbaade ga'uu hin danda'u jechaadha. Akka isaanii sanatti saffisaan ga'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu kottaa akkas goonaa dheeraachi. Isin ulee dhedheeraa isaa bitaaf mirgaadhaan qabaa. Karaa tokko tokkoon bitaaf mirgaan qabaa. Ani immoo gidduu keessaniin ciniineetan ulee sana yookiin muka dheeraa sanaa dagalee isin qabdanii jirtan ciniineetan deemnaa gara laga guddaan jiru bakka bishaanni akka goguudhaatiif kan abdii hin qabne kan hin gogne jechaan gara sanatti waliin deemnaa jedheetu yaada kaase. Yeroo kanatti daakkiyyeen kun lamaan yaada raachi kun kaase irratti tole jedhanii walii galan. Ulee dagaleesaa bitaan mirgaadhaan ciniinanii akka isaan qaban. Inni immoo dagalee sana yookiin ulee sana maal godhaan ciniinaa jecha. Isaan koochoo baallee isaaniitiin balali'uu inni immoo ulee dagalee sana ciniineetu bakka galma isaanii sana ga'uudhaaf irratti walii galan. Yeroo kan akkuma jedhan walii galan kanas imala isaanii eegalani. Imala kana gaafa eegalanii jedhan lafarraatii gara samiitti balali'aniiru. Samii keessatuu deemaatti jiranii utuu balali'aatti jiranii sadii ta'anii imala isaanii kanarratti utuu jiranii qonnaan bulaa yookiin qotee bulaan tokko bakka maasaa isaatii utuu hojjetaatti jiru qilleensa gubbaa irratti jaroota sadan kana arga. Daakkiyyee lamaa fi raacha kana tokkoon arga jechaadha. Yeroo kana malalchiifachuu eegale. Ajaa'ibsiifachuu eegale. Akkamitti walii galanii akkasittiin imala eegalanii. Namni jalqaba yookiin jaroota sadan kana keessaati inni jalqaba yaada kana bu'uuresse inni yaada kana kalaqe yaada kana kan kaase eenyuudha jedheetu gaafate. Eenyu yaada kana kaasee dhee gaafate. Gaaffii kana gaafa gaafatu daakkiyyeen lamaan muka dagalee sana ciniinanii jiru. Koochoo isaaniitiin bal'isaa jiru. Barrisaatti jiru. Raachi sun immoo afaan isaatiin dagalee isaan qabanii jiran sana ciniinee jira. Ciniineetiin jira. Kanaaf deebii laachuun dirqamadha jechaadha. Deebiin laachuun dirqamadha. Jaroota sadan kana keessaatii ariitiidhaan, of tuulummaadhaan, of jajuudhaatiin raachi sun dafeetu maal godhaa deebii kennuudhaaf. Yaada kana kan bu'uuresse anadhaa jedhee deebii kenneef. Deebii kana gaafa kennu raachi kun jalqaba afaan isaatiin dagalee sana ciniinee jira. Dubbachuudhaaf dirqama maal gochuu qaba? Gadhiisuu qaba jechaadha. Afaan isaatiin gadhiisee deebii kennuudhaaf yeroo gadhiisuu sanaan booddee lafarratti kufee battaluma sanatti du'e. Maalirraa kan ga'e? Of tuulummaarraa kan ga'e. Agartanii? Anatu danda'a, anatu kana godhaa, anatu eegale, anatu jalqabe, ana malee kan jedhan namoota baay'eetu jiru. Kanneen akka raacha kanaa. Warri isa baatanii jiran daakkiyyeen sun lamaan utuu isaan hin dubbatiin. Warri isa baatanii jiran daakkiyyeen sun lamaan utuu isaan hin dubbatiin jarjaree inni baatamee jiru sun garuu dubbiidhaatiif jarjaree ofii isaatii maaliif saaxilame? Du'aaf saaxilame. Warri dadhabaa jiranuu jiru. Isa baachuudhaaf, isa gargaaruudhaaf, lubbuu isaa oolchuudhaatiif warri dadhabaa jiranuu jiru. Isaaniyyuu hin dubbanne. Inni garuu baatamee kan jiru, gargaaramaa kan jiru, of tuulummaadhaan yaada kana inni bu'uuresse anadha, yaada kana jalqaba kan fide anadha jedhee of tuulummaadhaan waan dubbateetiif qilleensarraatii lafa dhaheetu du'e. Kanaaf
yaada caalmaa dhiyeessuu qofaan isaa jireenya caalmaa jiraachuudhaan ni danda'amaa yoo jenne hin danda'amu. Yaaduma caalmaa tokko waan finneedhaaf, yaada gaarii tokko waanta finneedhaatiif, yaada gaarii tokko waan finneef jireenya gaarii tokko qofaa keenya jiraannaa jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa yeroo namaa wajjiniin jiraannutti caallee argamuudhaaf deeggarsi namoota biroollee akka nu barbaachisu beekuu qabna jechaadha. Yaadaan namoota baay'ee caaluu dandeenya. Namoota baay'ee yaadaan yoo caalleyyuu hojiidhaan caallee argamuudhaatiif deeggarsi namoota kan biraa nu barbaachisaa jechaadha. Yaada caalmaa waan qabnuutiif jecha nama malee jireenya caalmaa jiraannee qabaannee jiraanna jechuun hin yaadamu. Nama wajjiniin jechaadha. Sadarkaa kanarra ga'uun keenya. Sadarkaa amma irra jirru kanarra ga'uu keenyaatiif gargaarsi namootaa keessa jira jechaadha. Yaadi namootaa keessa jira, gargaarsi namootaa keessa jira. Bakka amma irra jirru kanaaf tarii yaada keenyaatiin ta'uu danda'a. Garuu yaada keenya irratti gargaarsi namaa kan keessaa dhibe hin jiru. Iddoo amma irra jirtu, waan amma hojjetaa jirtu kanarratti gargaarsi namaa keessaa dhibu jechaadha. Kanaaf iyyuu of tuulummaadhaan lapheen keenya haguugamee sadarkaa amma irra geenye kanatti deeggarsaa fi yaada namaa tokkoyyuu maleessaa bakka amma irra jirru kana kan geenye namni tokkoyyuu hin jiru jechaadha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irrattitu ga'umsi keenya Waaqayyo irraa maleessaa harka keenya irraa miti jedha. Ga'umsi keenya Waaqayyo irraa malee harka keenya irraatii miti jedhee dubbatee jira. Gargaarsa Waaqayyootiin yoo nageenya malee namni beekumsa isaa, dandeettii isaa, aangoo isaatiin yoo nagee tokko illee hin jiru jechaadha. Namni mee guyyaa har'aa ga'uudhaatiif qarshii kaffalee jiru jira? Hin jiru. Guyyaa har'aa kanaan ga'a, har'aan naga'e jennee Waaqayyoodhaatiif namni qarshii kaffaleefii jiru jira? Maal isaan nu jiraachise ree? Arjummaa isaan nu jiraachise. Mee qulqullummaa keenya isa kamiidhaadha guyyaa har'aa kan nuti geenye? Arjummaa Waaqayyoodhaan guyyaa har'aa geenye. Namni baay'een garuu kan inni fudhatu tarii qabeenyaa waan qabuuf qarshii isaatiin waan jiraataa jiru. Beekumsa waan qabuuf beekumsa isaatiin waan jiraataa jiru kan itti fakkaatu baay'ee jira. Dandeettii waan qabuuf dandeettii isaatiin waan jiraatu kan itti fakkaatu baay'ee jira. Sanyii qomoon isaa beekamaa waan ta'eetiif sababa kanaatiif wanta jiraataa jiru kan itti fakkaatu nama baay'eetu jira. Nuti garuu kan jiraanne yoona kan geenye beekumsa, dandeettii, aangoo, qabeenyaa keenya utuu hin taane arjummaa Waaqayyootiin sa'a kanaaf yeroo keenya geenye. Halkan dukkana sodaachisaa keessa kan nuti dabarree ifa kana kan nuti agarree namni qarshii kaffalee saatii kana ga'e tokko illee hin jiru. Sababni isaa inni anaaf isiniif boqonnaa nuuf uume akka nuti rafnuuf inni yeroo boqonnaa nuuf kenne ofii isaatii waan hin rafneefidha. Ofii isaatii waan hin rafneef. Kanaaf sa'a kana yeroo kana ga'uun keenya kan nuti dandeenyeef kanaafidha jecha. Kanaaf yeroo tokko gara qalbii keenyaatti deebinee isa nu jiraachise, isa yoonaan nu ga'e, isa nu jiraachisaa jiruuf beeknee hubannee galata isaaf galchuun barbaachisaadha jechaadha. Qulqulluun Phaawulos wanti hundi beekumsaa fi dandeettii keenyaan kan dhufe nutti fakkaata garuu miti. Ga'een keenya xiqqoo hojjechuudhaatiin Waaqayyo duratti dhiyeessanii eebbisuudha. Kanaafiyyuu of jajummaan keenya hojii hojjenneen osoo hin ta'in Waaqayyoodhaan ta'uu akka qabu beekuu qabna jechaadha. Karaa Waaqayyootiin akka inni ta'e beekuu qabna. Namoonni baay'een isaanii addunyaa kana gubbaarra gaafa jiraatan waanuma addunyaa kana irratti hafan kan itti fakkaatu baay'eetu jiru. Addunyaa kana irratti waan hafan kan itti fakkaatu. Kan qaban irratti Waaqayyoon galateeffatanii jiraachuudhaaf yeroo kan hin qabne namoota baay'eetu jiru.
Wanta qaban sana irratti kan isaan jiraachisaa jiru jiraataa bara baraa kan ta'e Waaqayyo akka ta'e kan hin beekne baay'ee isaanii jiru. Kan Waaqayyoon hin yaadanne. Waan qabaniif waan irra jiran hundumaa irrattiyyuu abbummaan Waaqayyo akka keessa jiru hin beekan. Waan hundumtuu dadhabbii isaaniitiin wanta dhufe, beekumsa isaaniitiin, dandeettii isaaniitiin waan dhufe kan itti fakkaatu. Kan har'aa otoo hin taane borillee aangoo isaaniitiin wanta jiraatan kan itti fakkaatu namoota baay'eetu jiru. Kun hundumtuu immoo akkasiin otoo hin taane humna keenyaan, beekumsaan, dandeettii keenyaan wanti nuti finne tokkollee hin jiru. Waan hundumaayyuu wanta Waaqayyo ittiin nu milkeessa, wanta Waaqayyo keessa jirudha jecha. Namoonni baay'een mana ijaaranii garuu keessa kan hin jiraanne jiru. Utuu keessa hin jiraatiin kan waamaman. Namoonni baay'een isaanii bultii dhaabbatanii kan wajjin utuu dhalan godhatiin kan waamaman baay'ee isaaniitu jiru. Kanaaf wanta hojjennu, wanta qabnu hundumaa irratti akkuma wanta ofii keenyaaf finneetti kan ilaallu baay'eetu jira jecha. Anatu akkas godhe, anatu kana fide, jijjiirama akkasii anatu fide, anatu kalaqe, ana jedhanii abbummaa ofiif kennuu akka eenyu akka raacha sanaa jecha. Utuu gargaarsi namaa keessa jiruudha. Utuu gargaarsi namaa jireenya keenya keessa, milkaa'ina keenya keessa utuu jiru, nuti garuu jijjiirama agarsiifne keessatti ofii keenyaa waamamuu kan barbaannu baay'eetu jiru. Nama kamiin yoo ta'e iyyuu jireenya jiraannu kan keessatti anarraati eegalee. Anamma sadarkaa kanarra ga'uu kiyyaatiif namoonni baay'een hamilee naa ta'aniiti. Namoonni baay'een humna naa ta'aniiti. Namoonni baay'een gargaarsa naa ta'a. Ofii kootiin, humna kootiin, aangoo kootiin sadarkaa kanarra hin geenye jecha. Namoota baay'eetu keessa jira kana keessa. Humna kana keessa amma akkan as taa'ee dubbadhuuf illee gargaarsi namoota baay'ee na bira jira jecha. Gargaarsi namoota baay'ee na bira jira. Akkan dubbadhuuf, sagalee kan akkan isin biraan ga'uuf. Gabaabaadhumatti yoo ilaalle gargaarsi namoota baay'ee tokkoffaan atumti na dhaggeeffachuu keeti kun gargaarsadha. Gargaarsadha jecha. Wanta baay'eetti wanta dadhabne kamiin keessayyuu namni dhibuu jecha. Raachisuun waan nama ajaa'ibu anadhaa yaada kana kan fide jedheetu afaan ittiin dagalee sana qabatee jiru gadhiise. Har'as namoonni baay'een of tuulummaadhaan gaafa anadhaa jennee jijjiirama wanta baay'ee gaafa dubbannu dhumni keenya maalidhaa? Kufaatiidha jechaadha. Kufaatiin taane irraati Waaqayyo nu haa oolchu. Phaawulos akkas jira ergaa isaa saba warra Qorontosiidhaaf gaafa ergusa jalqabaa mata duree godhannee akkuma laalle boqonnaa 1:30 irratti kan of jaju yoo jiraate Waaqayyoodhaan of ajajuudha. Ammas yoo of jajna ta'e eenyuun of haa jajnu? Waaqayyoodhaan of haa jajnu. Isa maal godhu? Isa fayyaa nuu kennee, isa nagaa nuu kennee. Yoona sa'a kanatti sa'aatii sagalee kana dhaggeeffataa jirtutti yoona kana namoonni baay'een dhukkubsatanii hospitaala ciisaatti jiru. Guyyaa du'a isaanii ta'anii kan lakkaawwataa jiran jiru. Ati kanatti jiraattu torbee 2 yookiin ji'a 1dha yookiin waggaa 1dha jedhee doktoriin addunyaadhaa itti mee guyyaa du'a isaanii 1-2 jedhanii kanneen lakkaataa jiran namoota baay'eetu jiru. Kanaaf yoo eenyuudhaan of jaji? Waaqayyoodhaan of jaji. Fayyaa qabdu kanarratti ati qarshii itti baaste tokkollee hin qabdu. Kanaaf yoo eenyu of jajuu qabdaa? Waaqayyoodhaan of jajuu qabdaa jechaadha. Isa sii kenne waan ta'eedhaaf. Sa'aatii kanarratti yookiin yeroo kanarratti namoonni baay'een isaanii qalbiin isaanii isaan darabee qullaa isaanii magaalaa keessa sammuu dhabanii magaalaa keessa kan olii gadi fiigan. Baay'een isaanii funcaadhaan miilli isaanii hidhamee kan eegamaa jiran baay'eetu jiru. Ati garuu kanarraa bilisa taate nagaaf fayyaa sii kenneetu sa'a kanatti teessee sagalee kana dhaggeeffataa jirta. Kanaaf iyyuu eenyuun of jajuu? Waaqayyoodhaan. Waan kaffaltee jirtu jiraare kanarratti akkan hin maraanneefi jettee Waaqayyoodhaaf qarshii kaffalteef qabdaa hin jiru. Akkan hin dhukkubsannee jettee Waaqayyoodhaaf qarshii kaffalte qabdaa hin jiru. Kanaaf iyyuu eenyuun of jajiree? Waaqayyoodhaan of jaji.
Sa'a kanatti namoonni baay'een gidiraa baay'ee argaa jiru, dhiphina baay'ee argaa jiru. Yoo xiqqaate ati bilisummaadhaan sagalee kana dhagaatti jirta. Kanaafiyyuu wanta hundumaa irratti kan nuti ittiin of jajuu qabnu fayyaa keenya, nagaa keenyaafis, ba'uu keenya, galuu keenya, karoora keenya, hojii keenya hundumaa irrattiyyuu Waaqayyo keessa jira. Kanaafiyyuu eenyuun jajuu qabna? Waaqayyoon of jajuu qabna. Bultii keenya irratti Waaqayyoon of jajuutu nurra jiraata. Iddoo kana deemnee nama akkasiin argadhee nama akkasii wajjin jiraataa jira jennee kan ittiin of jajnu otoo hin taane Waaqayyoodhaan of jajuudha. Abbaan manaa, haadha manaa, haati manaa, abbaa manaa, ijoollee kan hundumaa argachuu isaatiif eenyu jajamuu qaba? Waaqayyo jajamuu qaba. Namoonni baay'een haadha manaa gaafa argatan, haati manaa, abbaa manaa gaafa argattu wanta dadhabbii isaa dhamaatii isaatiin yookiin dhamaatii ishee dadhabbii isheetiin wanta argatte yookiin argate itti fakkaatee kan of jaju baay'eetu jira. Eenyu jajamuu qaba? Waaqayyo jajamuu qaba. Kanaaf kan of jaju eenyuun of jaju? Waaqayyoodhaan of jaju jedhee akkuma Phaawulos dubbate wanta qabnuuf wanta arganne hundumaa irrattiyyuu Waaqayyoodhaan of jajuutu nurra jiraata jechaadha. Isa nu barsiise, isa nu gorse maqaa Waaqayyo keenyaa fayyisaan keenya qorichi keenya ilma Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Isa baranne isa dhageenye kana gabataa laphee keenyaa irratti nuuf barreessee firii gaarii akka ittiin argamsiifnuudhaatiif tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Barnoota kan biraatiin deebineetu walagarraa har'aaf asuma irratti xumura. Warroonni maatii Yididaa YouTube'n ta'in jirtan maatii nuu ta'uudhaatiin warri maatii taatanii jirtan immoo hiriyoota keessaniitiif sheer gootanii laayik gochuudhaatiin hiriyoota keessan obboloota keessan gara mana kanaatti akka affeertan maqaa Waaqayyootiin isinin gaafadhaa. Hiriyoota keessan gara mana kanaatti waamaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatanii gorsa sirra jiru, barumsa sirra jiru kun bu'aa yoo buusuudhaaf fi bu'aa buusuuf yoo baate illee isaaniin hin miidhu waan ta'eedhaatiif eenyuyyuu dhufee sagalee kana dhaggeeffatu, gorsa kana dhaggeeffatu, bu'aa buufachuu danda'a. Gara qalbii isaatti deebi'uu danda'a waan ta'eedhaatiif ittiin of yaadachuu danda'a waan ta'eef ittiin of utubuu, ittiin of ijaaruu danda'a waan ta'eedhaaf bu'aa qaba. Atis immoo sagalee kana kan dhagaatti jirtu jechaadha. Sagalee kana obbolooti koo yoo dhagaanii ana qofaatu hin taane obboloonni koo isa dhagaanii jettee hojii eebbaati waan ta'eedhaaf namoonni yeroo baay'ee wanti nuti ittiin eebbifamnu tokko yookiin qarshii namaa kennuudhaan yookiin wanta tokko wanta mul'atu wanta ijatti argamu tokko namaa gochuu qofaadhaan akka ta'etti namoonni baay'een ni yaadu jechaadha. Garuu laayikii gochuun illee gargaarsadha. Sagalee kun sagalee Waaqayyooti. Laayikii gochuun bu'aa qaba. Sheerii gochuun illee bu'aa qaba. Sheerii hiriyoota keetiitiif yoo gumaachite fakkeenyaatiif giruuppii tokko keessatti yoo sagalee kana fuutee yoo ergite yoo qaqqabsiiste achi keessaatii namni tokko namni lama dhaggeeffachuu danda'a. Namni tokko namni lama dhaggeeffachuu danda'a. Achi keessaatii namni tokko yaada isaa deeffachuu danda'a. Qalbii jijjiirachuu danda'a. Gara Waaqayyootti siquu danda'a. Sagaleen kun gara Waaqayyootti butuu ni danda'a. Gara Waaqayyootti waamuu danda'a. Isa Waaqayyoon bira jiru immoo Waaqayyo wajjin jiraataa jiru immoo jabeessuu danda'a. Kanaafiyyuu bu'aa qaba jechaan. Bu'aa qaba jechaan. Kanaaf kan nuti wangeela lallabnu qofaadhaan otoo hin taane waliin taaneeti. Sagalee kana gaafa ni dhugatu immoo fuutee sheer goota. Kanaafiyyuu qofaa kiyya otoo hin taane kana lallabaa jiru si wajjiniin jechaadha. Wajjin taaneeti lallabaatti jira jechaadha. Kanaafiyyuu har'a qofaa otoo hin taane sagalee Waaqayyoo kan addaara addunyaa hundumaa akka qaqqabuudhaatiif ati gahee keessaa qabda jechaadha. An dubbadheen ittiin eebbifama. Ati immoo sheer gootee qaqqabsiisuudhaatiin ittiin eebbifamtaa jechaadha. Agarte tokkumadha jechaadha. Bu'aan nuti argannu tokkumadha. Hojii keenyatu gargareedha. Hojii keenyatu gargara. An dubbataan dhaggeeffadha. Dubbataan dhaggeeffadhaa ittiin eebbifamachaa. Ati immoo dhaggeeffachaa hiriyoota keetiin ga'aa ittiin eebbifamta. Garaagarummaan isaa kanadha jechaadha. Kanaafiyyuu sagalee isaatiin nama eebbaa akka taanu ayyaama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Arjummaa Waaqayyoo, araarsummaan dubaroo Maariyaam, eegumsa ergamoota Waaqayyoo, eebbaa fayyaan raajotaa, suuqni wareegamtoota hunda keenyarrayyuu oolee kan bule nuuf haa ta'u. Bakka jirtaniif lafa jirtanitti nagaataa ulfaadhaa'ee egaa yeroo hundumaa karaa gola Yididaa YouTube'dhaa barumsi garaagaraa isiniif darbaatti jira jechaadha. Yeroo hundumaayyuu barnoota karaa gola Yididaa YouTube isiniif darbu akka daawwattan akka dhaggeeffattan warri haarawwa taatan immoo gara duubaatti deebitanii gola Yididaa YouTube keessatti barnoota kanaan dura darbaatiin ture yeroo boqonnaa keessanii akka dhaggeeffattan faaruu gorsa
barnoonni waltajjii garaagaraa irratti darbellee ni jira. Kanaaf dhaggeeffadhaa, hiriyoota keessanii fi sheer godhaa'ii hojii hafuuraa hojjechuudhaatiin wal jajjabeessuu wal cina dhaabannee akka waliin imallu isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa, horaa bulaa, deebana. Didiada galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee